Hashama harka fune hordoftoota wajjin irraa oduu guyyaarraa qabadee dhiyaadheen jira. Oduu waliin analisa waadire. Waraanni mootummaa guyyaarraa waajjira hayyuu duree Jaal Daawud Ibsaa deemuun akka hin seenne dhorkan. Gabaasa dabalataa akka ta'anitti dhiyaata. Taatee waajjira Abaa Bulallee guyyaa har'aa waraanni mootummaa ganama waajjira deemanii har'a hayyuu dureen waajjira seenuu hin danda'u ja'an. Ijoollee waajjira jiranitti ba'anii maaliif waajjira hin seenu ja'anii poolisoota gaafatan. Qaama isaa ajjeesuuf qophaa'etu jira waan ta'eef ja'an poolisoonni. As waajjira keessa moo alatti kan ajjeesuuf qophaa'e ja'anii gaafatan. Ala malee as keessa miti ja'anii deebisan poolisoonni. Erga qaama alaatu isaan ajjeesuuf qophaa'e ta'e waajjira akka hin seenne taasisa kanan jedhu gaaffii poolisootaaf dhiyaate ture nageenya isaatiif ja'an. Yeroo kana hayyuu dureen Abaa Jaal Daawud Ibsaa waajjira seenaniiru. Dursanii utuu poolisoonni hin deemin waajjira seenan. Poolisoonni waajjira hayyuu duree seenanii mana sakattaanaa gannuuf bahe ja'an. Jaal Daawud bakkuma ani jirutti sakattaa seerris akkas jeen asitti wal mormitu ture. Eegdota Jaal Daawudii fi namoota waajjira jiran mooraa lakkisaa deemaa ja'an. Eegdotaa fi Jaal Daawud adda adda baasan. Mooraa garuu gadhiisuu didan. Yeroo kana xannachoonni qabsoo Oromoo waraanni shira kana xaxan dhaabbatanii ilaalaa turan. Boodarra utuu waraanni mootummaa Jaal Daawud qawweedhaan doorsisaa jiru hogganoonni kibba shira kana xaxan mooraa dhiisanii deeman. Akkaaroo yeroo dheeraa booda poolisoonni konkolaataa 3-2 marsanii waajjira keessaa fuudhanii ba'an. Eegdonni isaan kanaan dura konkolaataa keessa waliin deeman akka biraa hafan godhame. Namni kamuu akka waliin hin deemne godhanii mooraa keessaa baasan. Bakka marfataa Inkulaal faabrikaa geessanii konkolaataa Jaal Daawud dhaabanii itti marsan. Ammas namoota isaan hordofuuf waajjira keessaa waliin ba'an waliin hin deemina yoo diddan isin rukunna ja'an. Nama hunda biraa hambisanii ammas gara RFL fe'uudhaan ka'an. Naannessanii karaa hin beekamneen gara mana isaatti geessan. Gidduu kanaan ammas namoota isaan hordofan doorsisaa deemu. Waraanni mootummaa kun guyyaa kaleessaas deemanii yoo walgahii gaggeeffataa ta'e eegumsa siif goona jennaan walgahii gaggeessuu hin qabu jedhe Jaal Daawud. Har'a immoo itti roorrisan. Kan qalbiin ilaalamuu qabu waajjira akka hin seenne maaliif dhorkan? Erga seene kutaa waajjiraa sakatta'u maaltu fide? Bakka inni hin jirretti maal sakatta'u? Eegdonni akka biraa deeman maaf yaaddame? Yeroo fuudhanii ba'anis akka eegdonni hafan maaliif doorsisan? Eegdota isaa waggaa 2 waliin turan caalaa itti aananii maaliif karaa hin beekamne irraa miliqsaa oolan? Waan hedduutu gaaffii ta'a. Gaaffiin kun garuu deebisaa ifaadha. Jaal Daawud dhabamsiisuu barbaadu. Yoo isa dhabamsiisan qabsoo Oromoo ol hin ka'u ja'anii yaadu. Isa waa godhanii miidhamaa isaa galtee siyaasaaf oolfachuu hawwu. Har'a hanga dhumaatti tiksaa afaan qawwee utuu hin sodaatin namoonni Jaal Daawud waliin deeman hordofaa turan galata qabu. Ammas eegumsi akkasii ni barbaachisa. Akka Jaal Daawud harka kennee ajaja isaaniin bulu akka inni abdii kutee biyya kanaa deessu ajjeesanii galtee siyaasaaf oolfachuu qaama biraatti quba qabu Oromoo akka hamilee cabuu fi wal dhabuu gochuu sababa barbaadanii abaa'oo siyaasaa biyya kana keessaa baasuufaadha. Labsiin uggura geejjiba qeerroo Oromiyaatiin labsee hojii irra oolchuuf qophiin barbaachisaan xumuramuu maddeen gabaasaatti jiru. Labsiin kunis wiixata hagayya 3 bara 2020 irraa eegalee guutummaa Oromiyaa keessatti hojii irra oolfama jedhame. Ajjecha Hacaaluu Hundeessaatiin booda mootummaan Abbaa Irree qeerroof qarree akkasuma abbootii qabeenyaa godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar hidhaa fi reebicha hamaa akkuma itti fufeetti jira. Gabaasa dabalataa akka ta'anitti dhiyaata.
qeerroo fi qarree keessaa warreen ulee fi qawween miidhaman mucaa Munaa Adamee, Roobaa Zamarkuun, Roobaa Mahammad, Tasfaa Yaxannaa, Abdusalaam Abdurrahmaan, Tolaa Ramadaa Yusuf, Birraa Abdii Umar, miidhaa jajjabduu ulee fi sadafiin warreen reebaman. Badhaatu Sufiyaan dubartii mana murtii hojjechaa jirtu yoo taatu akka malee miidhanii jiran. Ra'iisaa Ibraahim dubartii miidhamte. Moosisaa Mahammad Kamaal mucaa umrii 12 kan ta'e akka malee uleen tumamee ka'uu dadhabeeti jira. Akkasuma abbootii qabeenyaa Abdii Ahmadee, Shaambal Jaafar, Abdishuu Mahammad, Bayaan Aliyyi, Abdii Diinii, Abdii Abdullaa, Shaangizaaw, Ibrahim Diinee, Ayyubee Manafoonii, Mahammad Waayyuu faadha. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf koomishinii hundeessee namoota dhuunfaa fi paartiilee hirmaatan galmeesseeti jira. Gabaasa dabalataa Leencoo Abdii. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf koomishinii hundeessee namoota dhuunfaa fi paartiilee hirmaatan galmeesseera. Guyyoota dhufan keessa guyyaa duulli filannoo gaggeeffamuu eegaluu fi sagaleen itti kennamu akka himu beeksiseera. Naannichi qophii filannoo cimsee wayitii jiru kanatti manni marii Federeeshinii Itoophiyaa xalayaa naannichaaf barreesseen filannoon gaggeessuuf qophii itti jiru hatattamaan akka dhaabu gaafateera. Naannichi sirna heera baraarra buusuuf adeemsa eegale kana itti fufa yoo ta'e manni marichaa aangoo heera biyyattii kennameef akkasumas seerota birootiin hundaa'uun tarkaanfii akka fudhatu beeksiseera. Manni marii Federeeshinii heeraa fi seeronni biroo naannichaa filannoo gaggeessurraa akka dhaabbatu itti dirqisiisuu mala jedhan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun guyyaa irraa qabannee hanga oduu biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii.